Narageeffadhu boksiisaa san si wayyaame? Naaf Yusuf bira hojii turte beektu. Boksiisaa san si wayyaame? Mee boksiisaa san turre? Ana asoo kiyyaasoo ana akka adabaatitti sitti haasoo kanarra Ati bari bitatteeti miskiina isaa hojii. Nurraa'us boo nurraa'us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu kabaja kan jaalala isin akka qabu isiniin jecha egaa jirra gurbatii lufee sanillee qabnee jirra alhamdulillah anillee fayyee jira galanni rabbii badini yaa akka duraanillee jiraatu amma Yusufiif umrii nu haa dheeressu galanni rabbii badini as ga'ee jira anilleedha kun fayyee Asullee qabnee jira nu astaawutti jira jechuudha. Kuno inni kaleessa akkuma viidiyoo irratti argitan keeriyaallee qabee jira kun jedhee anallee waan san hundarraa quba hin qabu ture baay'ee qubee ture anti yaafoo beeku alhamdulillah Yusuf ture dhaqqabe malee jechuudha. Inshaallah mootu amma eega isa qaqqabnu taate rakkoo takka hin qabu isuma keeriyaa jijjiirra taani mootu xalaalli rafee namaa hin bulu manaa mallee dhorkuu ciisu sochuu koollee oma keenya yaada inshaallah meeqaati isa kana mee as fideeti wajumaan ilaallaa eeggadha. Kun akkuma argitan asuun akkanatti harki isaa hidhaa jira hundeedhaati mana takkitti hin kennine akkuma inni na godhe san yaa nuti siirii mootu namatti hin goonu akka isaanii hojii shayxaanaa hin hojjetu. Ati maal narratti haasa'an turre? Yoomiin sirratti haasa'e? Eessatti sirratti haasa'u jiru? Sirratti haasa'utu jiru? Nyaata na kenna, bishaan na kenna. Yoomiin qoonqoo namni si na dabee beeka. Na dabee beekta maal qoonqoo malee malee na dabee beekta? Qoonqoo si na dabee asiiraaf immoo waan dhugan takka yoomiin sirraa dhiise? Yoomiin takkaa sirraa dhiise? Beelaan chiifatee deemtee ni beekta? Nama jabaa qoonqoo durirra nyaachuu jirta nama. Fakkeeffatte asitti nama. Akkuma argitan kana asuudhaa jira qoonqoo itti kennan takka illee hin jiru. Siiriin inni natti godhe sunuyyuu qoonqoo caala anuuf hin beeku ture Yusuf iyyuu hin beeku osoo waan biraatu kan irratti hojjetu taate osoo Yusuf iyyuu kamiinuu taate alhamdulillah Yusuf iyyuu waan qalbii qabuuf sa'aatii masanitti fidi qoricha jedhee mucaa hundeetti qoricha irraa baase rabbiin galannaa gawaa nama kun of fayyee nagaan isa fuulduratti haasayaa jira inni isa mootu inshaallah Anis ini berarti hai miskina ya sudah finish income yang uang berat akan lebih bicara. Lah karena beda miskina sindawu aku Yusuf saya sindawu sigale tanadawu yang mentarap jestu juga mau so banyak tuh kan atau tanah kosong tidak senifi mi sulimu tuh hari kapan apa ya kemarin harkat ya ini ada yang mantan arrayo nodo itu boror kita jadi mereka kota kan kabupaten ini dewi juru akhirnya bimi tidak lagi perlu Rabbi miti atis wai Rabbi nafetis Rabbi amar kiye jirta us jadi gatus Uledis us jadi takar kan situ ini situ amma negayani serap apa Yusuf yoru fena lagi perlu Yusuf yoru anak mana siapa kasih amma negay perlu ya tim mana negay perlu amma negayani dawasi khanne dawa fayyite tahu jirta dawasi nagen Ayun sirat. Osoo dirqii dha. Dawaa kee qopheessee osoo Yusuf immaan galeessa dhufuu baate. Ati dhageeffadhu jalqaba gisee wal mari'an maaliin siin jedhe. Maal wal mari'an eessa si beekaa eessa si mari'an. Dhufee akka nama tokkootti rakkoo Yusuf tana baraarraa jeetiin siin mari'adhee na jedhan. Rakkoo Yusuf wajjin na barbaadu eegan. Sababa saniif sababni naan si qabe sababa tokko. Rakkoo Yusuf baraaruuni obboleessa isaa qabdee hiitee si'iriidhaan dhamaasuudhaaf obboleettii isaa qabdeetiin si'iriidhaan dhamaasuudha. La an kanaaf hin godhe Yusuf wanni hin godheef miskiina isaa si'iree tokkotu ni mireefu. Mucayyoon nagayaan nu qaadimaa warqattee jirti mucayyoon. Inumaayyuu. Hannuuf yaanii hin nageenyeeti. Harkuta isa kaasii zalaazaleetiin asii sirraa fixaame anillee. Eenyu zalaazaleetiin yaa kee qoonqoon akka inni mutu biidisi waan nyaatan. Qoonqoon sitti kennan takka illee jirtu waa'ee biyya yoo turre biyya yoo daawwatteeti asuu ishiista yookaan yoo Yusuf ka dhufu taate gartee miti. Yusuf biyyee si nyaachisaa kennan. Naaf Yusuf irra waliin beektu dhageeffadhu naaf Yusuf irra waliin beektu. Ammaan qoonqoon hin nyaatan. Mucayyoo
haadana raayeetiiti ka'eetiin bee deemee fidee yoo feetan isin gadhiisa amma wanta amma deemtee fidduutu akka hin jiru jedhe mijayyoo asuma itti dawwalte ijoolleen isin biraa sunoo beektaaf mijayyoo asuma itti dawwalteet osoo Yuusuf hin dhufin yoo qalbii qabaatu taate akka hangasidii sullee yoo fe'e Yuusuf yoo dhufee akka hangasidii illee beektu osoo isiyyuu ka fiddu taate si galee Yuusuf saa Yuusuf deesiti Yuusuf injii ta Yuusuf lagadde naaf Yuusuf osoo ati na bira taa'u baattee Yuusuf dhufeera naa wayyaa'u akkasuma yaame naaf isaa irra waliin taate maashaallah ammaa si dhufa eeggadhu naaf dhufee ammoo osoo dubbii saniin dhageeffadhu dhageeffadhu boksiisaa san si wayyaame naaf Yuusuf irra hojii turtee beektu boksiisaa san si wayyaame mee boksiisaa san turnaa jiru ana asoo kiyyaasoo ana akka adabaatitti si taasoo kanarra ati bari bitamteeti miskiina isaa hojii nurraa'us koo nurraa'us ati amma na kabalte eeyyo ana kabalte lafa qabadhu qofa barreeffadhu qabdii qofa an nama sirraa kafaluusi yeroo gabaabtuu keessatti hin turummaas yoo barbaaddees ani obsa qaba beekta sillee miidhu osoo si miidhuufee baraan sila biyya si eeggisa beekatee si eeggisa wanna dagana nyaachuu waan isin beeyneef gartee waan nuuf hin beeyne dhufuna wallaahi nama hin beeyne Yuusuf miidhuu jirta Yuusuf hojii jechuudhaaf hin sidiise malee dhageeffadhu osoo akka ana galchee bar nagaa sidiise qoonqoo siin qabu ani osoo akka namaati kaati si jeesse eenyu jeessu akka namaati kaati si jeesse amma ata kanarraa qotto aannan dhukkubsu jira nakko qottaan itti narraa hin jedhe kamiilaanu garaa sitti dabala sin ajaa'ibu dhagaan jirin waan adiisi gaafite dhagaan jirin amma ilma namaati namatti kun dhageeffadhu akkanarraa kaasii jenni ish amma kee konkolaa fayyadu yaa boo Yuusuf yaa kan Yuusufin kabaje malee ogguusun dhageeffadhu sitti hima kabaje maal goota Yuusufin kabaje malee maal goota mee maal goota harka hidhaa jiru kana harka shibaa kana sida jechuun akkuma siirii sitti fakkaata sida anuma tukka isin godhe akka isin kataan gartamu godhe siiriidha viidiyoo irratti gara isin godhe jechuun qoricha sana yaani viidiyoo gura deebitee laa tokko isin godhe gartee kun garre yookiin qorichuma sana hin qabu qorichaa harkaan isin hin godhe beekaatiin dhiisee malee miskiina miidhugeeti malee amana irraa kolkee kolkeen irraa kaawwa dubbii dhiisiti Atilee na peesu finna ati maalin na beektaa kun deemen jechuun mee naafe tokko miti dhageeffadhu naafe tokko miti tokko miti nuti lameen takkoof tokko harka sanarraa eege hiyyummaa sana kusuu golgalma jechuun ati hiyyummaadhaan nagadii siiti amma jechuu sanatti goote sittiin godha ammaa wayyoo fedha harkuma kana hiikamee dandeessu waan hin dandeenye mee anuma akkasii waan gootaaf kun yaani addachuma dacha firraa kafalu deemta malee ati ammaa boksii dhalate mee harka kana hiikiti dhiirummaa kee ati dhiiraa miti miidiyaa kaayyatti naasoo isin na tokko jirtaa miti harkuma kana hiik koofula kee kana ogguusan naafati dhiirummaa ati gaafa san maaliif si dhiirii ati baan nama itti haasoo taati mee us jedhi yaaki us jedhi afaanumaan usi mee usi hima usi mee ati usi afaanumaan sare ish sare gusu ish miskiina karaa deemu qofa nama wajjin isaa wajjin gama ta'e nama tokko jabara silaa nama lama laafaa wayya jechuu san hooma gurraan dhageesseetu san ni beekta san ati faan nama itti naasin mee waan akkuma kana hiikime mee waan rakaatu harka kana hiikeetti rakaa kan godhe adamma daawwattamoon eessa baa bishootiin daawwattamoon ciyyoo ta'u ciyyoo maal irraa qabdan bishiyyoon heerumuuf deemti yoo fedhe naaf fuudha yoo fedhe kafedee fuudha ijatti gartuu tamam hin daawwattuu miidha harka na dhaayite qoonqoon akka hin buusan naaf itti hojjetu tamam ati hin daawwaltamoo amma hin daawwatu daawwa bira buutakka anumaa wallaala ati itti beektu kanarraa mi'aasu dhageeffadhu osoo wallaalaa taate waan sheeyxaanni hojjetu sana hin hojjetu amma na dhageeffadhu ayyee na dhageeffadhu ati ammaan ta'a wanni biyyaa baate maal dalagamoo dalagaa wayyaa ina biyyaa baate si bira dalagadhaaf bahe na biraan dalagattu boo amma na dhageeffadhu maallaqaa jira ati amma haadanarraa hiiki
mucayyoon obboleettii dhusuuf sumartee nama fuudhu qabdu. Maallaqni ati aadanarraa hinaan maallaqni jechuun doolaara na dhageeffatu. Siitu maallaqa gama. Aboo halluu bakka irraa fayyuu jiru dhageeffatu. Yoo fedhe doolaara ammaa si lama. Maal haa godhu? Maal haa godhu? Aadanarraa hin ta'e naga lakkifta. Mucayyoon sanis ni fuudhu. Mucayyoon nama hin qabdu. Gurbaa biratti mataa jirti gurbaan obboleettii dalagaa nagatee maallaqa irraa nyaata. Maallaqa dhayitee fittee deeggaddaas akkuma kanneen namni jireenya fi fooyyeffachuudhaaf deemti isin jireenya kayyoosuuf fooyyessuu jirti malee fakkii fooyyessuuti. Dhageeffadhu maallaqa sana itti fayyadamu. Maallaqni sun si baasaasi as keessaa yoo dhabaaftees sumaaf hin oolu. Akkas yoo ta'e immoo maallaqa kana hin feetu. Maallaqa ni feetamoo hin feetu. Yaa akhiimii ati kun hin gowwoomin. Mee hedduun gowwoomin. Rakkoo Yuusufitti jiru keessaa isa rakkoo isaa kana namaa wajjin walii galee yaa'ee godhaa oolurra isa kana yoo rakkoo keessa baafne yoo naaf inni asii wal miidhuurra maallaqa kana nagayaan fudhattee yoo fedhe ammaan si hawwina. Hojii ishee faana. Dhageeffatu. Beekanii beekan. Yaa boona dhageeffatu hin gowwoomin wanni kun waan si gowwoomsaati. Isaa wajjin nama miidhuun maalirraa faayidaa si qabdi? Duraanis isa miidhaa irraa baafnaa jeetiin si dhufe guyyaa hin qaban sin bi'a nan beeku. Saniif hin dhufe waan ta'eef isaas nagee goone intala inni isaa wajjin walii yaa'ee godhu jiran sanis maallaqa irraa hin siifu. Tamma maaliif isii sanillee qabdee bakka sigirii san geessitee anallee Naa miti. bakka sigirii sana geessitee. Anaa miti. Ani ijoollee miskiina kana bira jiraat dawaan kaakanaatti si jiraa sitti hammaatan fudhadhu deemini hoolu. Godii naan jettee dawaan isumaan lakkatti.